تاتلنا نعدم كن سجنتا BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegale. Itoophiyaan hidhabbayyaa marsaa lammataa guutuu dura Masrii fi Sudaan ogeessota akka ergan gaafattus akka hin ergine ibsaniiru. Maal jedhan gabaasa qabna. Ajjeechaa magaalaa Naqamteetti raawwateen lubbuun darbuu poolisiin hime 9 biroo madaa'an. Kan boombiin darbatame mana hoteela nama dhuunfaa keessa jiru. Miseensi poolisiis jiru, miseensi addaas jiru kan karaa deemaa turanii achi hoteela fayyadamuudhaaf kan godhan jechuudha. Hanqina boba'aa konkolaataa Finfinnee fi kaan itti mudate Iraan haleellaa buufata niwukileeraa irratti raawwateef Israa'elitti dhaadateetti kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Masrii fi Sudaan waamicha Itoophiyaan hidhabbayyaa wal qabatee ogeessota akka erganiif gaafate akka hin fudhanne ibsan. Itoophiyaan gaaffii kana kan dhiyeessite ganna baranaa marsaa lammataa fi hidhabbayyaa guutuun dura odeeffannoo wal jijjiiruun akka danda'amuu fi biyyoonni lamaan immoo waliigalteen dura raawwatu qabaa jechuun cichaniiru. Hidhi Itoophiyaan laga addunyaa guddicha Abbayyaa irratti erga ijaaree galtee waggoota 10 kan ga'e yoo ta'u ijaarsi isaa 180 xumuramuu ibsameera. Biyyoonni sadan akkitti bishaan guutamuu fi to'atamuu irratti ammallee waliigaltee irra hin geenye. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Masrii fi Sudaan hidha guddicha Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee waliigaltee seera qabeessa ta'e irra osoo hin gaamin bishaan guutuun akka hin eegalamneef cimsanii mormaa turaniiru. Itoophiyaan garuu gaaffii Sudaanii fi Masrii kana irra deddeebiin kuffisuun mariin biyyoota kanneen jidduutti gaggeeffamu osoo adeemaa jiruu bishaan guutuun kan hin hafne ta'uu ibsitee turte. Torban darbees walitti qabummaa dura teessuu gamtaa Afrikaa ammaan magaalaa guddoo Democratic Republic of Congo Kinshaasaatti mariin biyyoota sadaniin gaggeeffamee ture bu'aa malee xumurameera. Itoophiyaanis walgahii kanaan booda ture Sudaanii fi Masriin haala marsaa lammaffaa hidhi guddichi bishaaniin itti guutamu ilaalchisee odeeffannoo wal jijjiiruuf ogeessota isaanii akka beeksisaniif kan gaafatte. Reuters Kaayiroodhaa akka gabaasetti garuu Masrii fi Sudaan waliigaltee seera qabeessaa akka irra gahamuuf gaafataa jiran osoo hin raawwatamin gaaffiin ogeessotaa odeeffannoo wal jijjiiruuf Itoophiyaan gaafatte hin fudhatiin hafaniiru. Bakka bu'aan oduu Sudaan ministeera bishaanii biyyattii eeruun akka gabaasetti hidhicharratti odeeffannoo wal jijjiiruun barbaachisaa ta'uu himuun garuu dhimmoota waliigaltee irra gahame keessaa muraasa irratti xiyyeeffachuun shakkii akkatti uume ibseera. Sudaan hidha bishaanii Jabal Awwaliyaa kan bishaan kiubiik meetirii miliyoona 600 qabu kan bishaan dhugaatii fi qonnaaf oolu osoo Itoophiyaan marsaa lammaffaaf guutuu hin eegaliin dura akka guutuu maddi oduu sunnaa gabaaseera. Ministeerri jallisii Masrii ammoo dhaabbata TV tokkoon bishaan marsaa lammaffaa Itoophiyaan guutuuf jirtu hidha Aswaaniin kan bakka buusan ta'uu ibsuun yaaddoon isaanii inni guddaan tibba gogiinsaa ta'uu himuun Reuters gabaaseera. Masrii fi Sudaan hidhi kun sadarkaa olaanaadhaan bishaan keenya hir'isaa jechuun jalqaba ijaarsa hidha kanaa mormaa turanillee uummata ishee walakkaa ta'uuf damee industirii ishee guddataa jiruu fi humna anniisaa dhiyeessuuf kaayyeffachuun kan kaate Itoophiyaan garuu ijaarsichi itti fufuun gara xumuraatti adeemaa jira jetti. Bakkeewwan Itoophiyaa adda addaatti keessuma magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti rakkoon boba'aa mudachuun konkolaachiftoonni rakkataa akka jiran himan. Mootummaanis rakkoon kun akka jiru mirkaneesseera. Konkolaachisaan magaalaa Finfinneetti dubbisne dhaabbata Raayid jedhamuuf dalaga. Imala guyyaatti hojjetanis galii argata. Haa ta'u malee hanqinni boba'aa uumamuun akka rakkoof isa saaxilee hima. almost ያው ነዳጅ ከተማ ውስጥ የለም ስለ በጣም ሰልፍ አለ magaalaa keessa boba'aan hin jiru yeroon jedhu boba'aa argachuuf hiriira guddaatu jira ammayyuu achi dhaabbadheen si dubbisa boba'aa guuttachuuf yeroo dheeraa dhaabbachuun dirqama ani qacarameen konkolaataa oofa kanaaf yeroo kiyya na duraa fudhata sanbata darbe buufata boba'aa bakka xoor haayiloochi jiru dhaqee isan sa'aatii 7tti dhaabbadhe sa'aatii 10tti boba'aa waraabbadhe almost 7 ሰዓት የቆምኩኝ 10 ሰዓት ነው የቀዳሁት dhimma kanarratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaa dubbisneerra hoogganaan dhaabbata dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa obbo Taaddasaa Hayilamaariyaam hojiin isaanii haala karoorfameen boba'aa alarraa gama Jibuutiidhaan akka galchan BBCtti himaniiru haa ta'u malee rakkoon ijoo akka itti boba'aan geejjibamuudha jedhan kunis konkolaataan ala tooftaan biraa boba'aa itti geejjiban
cimuu akka qabu dubbataniiru. Gama kaaniin rakkoo boba'aa konkolaataa qunname furuuf hojjechaa jira jechuun ministeerri daldalaa fi indastirii Itoophiyaa himeera. Boba'aan hedduu biyyatti galaa jiraachuullee gabaafameera. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti waldhibdeen daangaa Afaarii fi Somaaleetti banaa rakkina boba'aa qunnameef sababa tokkodha jedhameera. Amma oduuwwan gaggabaabsanitti mootummaan Eertiraa namoota sababa amantaa isaanii hidhaman 30 ol wabiin gadhiise. Namoonni hidhamanii turan kunneen hundinuu hordoftoota amantii kiristaanaa warra wangeelaa fi pirootestaantiiti. Soomni Ramadaanaa 1442 booroo akka eegalu manni maree waliigalaa Islaamummaa Itoophiyaa ibse. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa immoo yeroo soomanaa hawaasni musliimaa tooftaawwan to'annoo koronaa vaayirasii hojiirra oolchuun akka soomu waamicha dhiyeesseera. Paarlaamaan Somaaliyaa guyyaa har'aa aangoo pirezidaantichaa waggaa 2 dheeressuuf wixinee dhiyaate raggaasise. Paartiileen mormituu garuu adeemsa kana mormuun hawaasni idil addunyaa gidduu akka seenu gaafataniiru. Poolisiin loltuu Ameerikaa seera tiraafikaa cabse jedhetti mimmiidhatti biife hojiirra ari'ame. Lakkoofsa gabatee konkolaataa hin qabdu jedhamuun ture loltuun poolisiin kan dhaabsifame. Biraaziil siidaa Kiristoos dheerinaan addunyaa irratti sadaffaa ta'e ijaaraa jirti. Ijaarsi siidaan Kiristoos bara kana keessa xumurama jedhamee eegamu kun baajata $300 fi 50,000 ta'utu qabameeraaf jedhameera. Oduun gaggabaaboo kanuma. Oduuwwan biraattan darbaa Iraan buufata niwukileeraa ishee irratti haleellaa shororkeessummaa raawwatte jetteef haaloo akka baatu dhaadatte. Qondaaltonni basaasa Ameerikaa barruu New York Timesitti akka himanitti dho'iinsi guddaan mudate sirna dabarsa annisaa lafa jalaa buufatichaa barbadeesseera. Haleellaan kun erga biyyattiin buufata niwukileeraa haaraa hojii eegalsiistee guyyaa tokko booda raawwate. Qondaaltonni Iraan buufata niwukileeraa kana leelte Israa'elidha jedhaniiru. Israa'el garuu hanga hunaa waan dubbatte hin qabdu. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Qondaalotni Iraan buufata misoomaa yuuraaneemii Naataanz jedhamu irratti shororkeessitoota niwukileeraan haleellaan irra gaheeraa jedhaniiru. Haleellaa kanaanis qondaalotni kunneen biyya diina keenya jedhan Israa'eliin itti gaafatamtuudha jedhu. Ministeerri dhimma alaa Iraan Jaavaad Zaariif warra tsiyoonii kanarratti tarkaanfii fudhannaa jedhan. Haleellaa qaqqabeefis Israa'el gaafatamtuu ta'uu shakkii hin qabnu jedhan. Israa'el garuu dhimma kanarratti ifatti waan jette jiraachuu baatus reediyoon biyyattii maddeen nageenyaa biyyattii eeruun haleellaan raawwate dhaaba basaasaa Israa'el Moosaadiin ta'uun gabaaseera. Qondaalotni Ameerikaa buufatni misoomaa niwukileerii kun haala olaanaa ta'een barbadaa'eera jechuun isaanii bal'inaan gabaafamaa ture. Gabaasaan dhimma nageenyaa BBC Frank Gardner waldhabdeen Israa'elii fi Iraan jidduu jiru waraanatti geeddaramuutti siqeeraa jedheera. Iraan Israa'eliif beekamtiin kennitu. Israa'el immoo sagantaan niwukileeraa Iraan jiraachuudhuma koof balaadhaa jetti. Kanaaf misooma niwukileeraa kana boodatti harkisuuf yookiin immoo ciraama isaa dhaabsisuuf kan murteessite. Kana fiixaan baasuufis tarkaanfiiwwan Iraan irratti fuulleeffatan garaagaraa fudhataa turteetti. Iraanis akkasuma haleellaa wal fakkaataa itti deebisaa turteetti. Humni qilleensaa Israa'el gareewwan teessoo isaanii Sooriyaa godhatanii fi Iraaniin deeggaraman garaagaraa irratti haleellaa qilleensarraa qaqqabsiisaa ture. Baatii muraasaan dura ajjeechaan qorataa niwukileeraa Iraan irratti taasifame warreen ijoo jedhaman keessaati. Ajjeechaa qorataa kanaan booda Iraan Israa'el irratti tarkaanfii hamaa akka fudhattu erga dhaadatteen boodadha. Kaleessa buufata niwukileeraa irratti haleellaan kun kan raawwate. Godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteetti xumura torban darbee haleellaa raawwateen lubbuun darbuu poolisiin hime. Hoteela irratti boombii darbatameen lubbuun nama tokko yoo darbu lubbuu lammiilee nagaa dabalatee namoota 9 ta'an irratti miidhaan dhaqqabu hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii Naqamtee Koomaandar Girmaa Abdiisaa BBCtti himaniiru. Poolisiin ajjechaa kana qaama hidhatee sochootu raawwate jechuun himateera. Kanneen miidhaman keessaa humnoonni nageenyaa 4 keessa jiru. Waan raawwate Koomaandar Girmaa gaafadheera. Wanti ta'e gaafa sanbata galgala naannuma sa'aatii 2 jala sa'aatii 2 jechuun waa hir'uudha. Qaama mootummaa maal inni jedhu inni kan diinoo lola isaa gadhiisuudha. Mana hoteelaa keessatti kan inni boombiin kan darbatame. Mana hoteelaa immoo qaamni nageenya warri karaa deemu qaama nageenyaa turan sirriidha. Achi keessa fayyadamaa turani. Uummatuma wajjin fayyadamaa turani waan dhugamus waan nyaatamus achitti kan boombiin darbatame mana hoteela nama dhuunfaa keessa jechuudha. Hoteela maal jedhama? Hoteela Sookam jedhamu. Eewwun miidhame.
Kan miidhamee qaamni nageenyaa akkuma isin jedhu darbee kan karaa deemaa ture sibiilii moofatanii uummata wajjin kan fayyadamaa turan namni sadarkaan tokko kan madaa'an jiru inni kan garuu akka jirutti sibiiliidhuma kan miidhame. Namni du'e hin jiru? Namni du'e sibiilii keessaa namni tokko du'eera dubartiin tokko achuma kan naannoo sana turte. Humnoota nageenyaa keessaa hoo? Humna nageenyaa keessaa kan madaa'een alatti kan du'e hin jiru. Eewutu madaa'e tarii beekamu qondaala mootummaa kan nageenya olaanaati? Qondaala miti ijoollee qondaala jettu tun ta'een warruma ijoollee waluma faana hojii deemaa turanidha wal keessa jiru ijoollee dhuma. Poolisiidha jechuudha miseensota poolisiiti? Miseensi poolisiis jiru miseensi humna addaas jiru kan karaa deemaa turanii achi hoteela fayyadamuudhaaf kan goran jechuudha. Lakkoofsaan meeqa ta'u kan miidhaman? Lakkoofsaan kan miidhaman poolisiifa nama 4 qofaadha. Qaama sibiilii keessaa immoo nama 6. Qaamni shakkamee to'atamee jira? Eeruun mataatiin namoota baay'ee kalee qaama sana galgalarraa jalqabnee hanga kaleessaatti to'achaa turre. Hanga irraattis namoonni shakkaman hin jiru dhimma kana qabatanii hojii diinaa shororkeessituu kan raawwatanii kan barbaadaa jirus hin jira jechuudha. Malee harkaaf harkatti kan gaafas qabamee hin jiru? Harkaaf harkatti kan qabneessa jiru isa qabatanii jiran uummatatti darbatanii. Namoota meeqa to'atame rakkoo kanaa wal qabatee? Namoonni kaleessa sarras to'atamaa jiru kan qoratamanii gadhiifamaa jiranis jiru kan yeroodhaaf turanii qorannaan irratti gaggeeffamaa jirus jiru lakkoofsaan ibsuun xiqqoo na rakkisa. Kabiraa immoo kalee jiraatota dubbiseennaanii daandii irratti poolisiin dargaggoota ari'aa jira dararaa jira jedhanii himatu kanaaf deebiin keessan maali? Poolisii waan uummata dararruuf hin kannamnu maaliif dargaggoota dararra dargaggoonni barnu wajjin qabsaanii warra wayyaanii kuffisanidha maaliif dararra kan dararu isa boombiitti darbatee dargaggoota naqamtee nama hojiin ala godhe madeessee shororkeessuudha malee nu maal gochuu shororkeessina. Kanaaf amma isa boombiin darbatamee jettaniif qaamni shakkame yookiin immoo himatamu eeyyudha eeyyutu shakkame badii kanaaf? Qaamni shakkamu waan saaxilee tarkaanfiinis irratti fudhatamee uummanni nageenya isaa mirkaneeffatee ture qaama nageenyaa wajjin tokko ta'ee kanaaf nageenyi bu'ee amma immoo gidduutti dagannaa dhufeerraa ka'eeti rakkoon kun immoo dheengadda kan nu mudate kanadha. Walumaa gala nama meeqatu miidhame boombii darbatamee jettaniin? Namni 9 kan madaa'e namni tokko kan du'e nama 10 olitti. Duratti yeroo isin bilbilee gaddan jiran naan jettan bakka namni du'e sana dhaxxanii jechuudha? Bakka nama gadda du'e sana gaddaatti turre mana dumartitti du'a gahii kaleessan qaqqabnee har'a dhanne. Jiraatota keessaas humnoota nageenya keessaas miidhaan isaanii hangam jabaadha? Egaa miidhaan kan sasadama kiibiitu beekaa gaana yeroodhaaf kan numa fayyu jenneeti gaangammaatti kan wanni ta'e hin jiru waan ta'eef. Humnoonni nageenyaa kun kan haaraa dhufa moo kanuma achi turanidha? Inni kan achi ture jira kan karaa deemaa ture jira kan siree qabatee hoteelas fayyadamaa ture hin jira. Kanadha malee wanna walgayiidhaan wal qabatu wanna qondaala adda addaatiin wal qabatu kun hojii isaanii mi'eeffachuudha jedhanii akkama waan injifannoo guddaa galmeessanii akka waan diina Oromoo ajjeesaniitti ittiin of beeksisuu jedhanii kan haasaanudha malee kana immoo matarraa qulqulleeffachuu hin dandeessa dhugaasaa kana caalaa barbaadde. Kabiraa akka haaraatti opereeshiniin isin gaggeessaa jirtan ni jiraa? Gidduu kana. Uummata qabannee waan irraa gaddeenyu hin qabnu. Komaandar Girmaa Abdiisaa Naqamteedhaa dhageenye haala namoonni miidhaman irratti jiran baruuf hospitaala Naqamteetti bilbilus argachuu hin dandeenye haleellaa dheengadda magaalaa Naqamtee raawwateef gama hidhattootaa waan jedhamee hin jiru haa ta'u malee ajjechaa garaagaraa gama lixa Oromiyaa kana dura raawwatanii fi lubbuu lammiilee galaafateef himannaa poolisii fi jiraatotaan irratti dhiyaachaa ture gareen kun hin fudhatu. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan sagantaan keenya irraa xumuramaatti jira oduun tokko isinii dabala. Taphataan Tottenham Son Heung-min osoo ilma kootee miidhaan hin kennuuf jedhan leenjisaa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Leenjisaan kun kan kana jedhan dilbata galgala taphataan Tottenham kun ofii harka hiixatee akka miidhame fakkeessee kufee goolinis akka qabu taasisee jechuuni. Tapha kana Tottenham dirree ofirratti Unitedin 3-1 injifatame. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wixata galgalaa kanuma kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanadha. Kan isin qopheessite Firaa Ol Balaay boruu walitti deebina halkan gaarii.